Kabajamtoota daawwattoota keenya wayita ammaa kana aktivistootni Oromoo as galma kana keessatti walgahii ta'anii jiru. Walgahii guyyaa lamaati. Kaayyoon walgahii kanaa maali? Kan warra aktivistoota kan jedhuu fi qopheessitoota sagantaa kanaa asitti affeereen jira. Maqaa isaanii beeksisuun jalqaba. Kan jalqabaa siifan kenna. Maqaa keetii fi koree sana keessatti gaheen kee maal akka ta'e otoo nutti himte. Maqaan kiyya Gaaddisaa Ibraahimii gaheen kiyya koree qindeessituudha. Maqaan kiyya Nasiiboo Huseenii anilleen koree qindeessituudha. Gaariidha sillachuu koree qindeessituudha. Mee kaayyoon namti walgahii kanaatu maali? Ka warra aktivistoota jettanii kaayyoon isaa maali? Kaayyoon isaa tokkoffaan aktivistoonni Oromoo akkuma beekamu injina qabsoo Oromoo ta'anii jiranii. Hawaasa Oromoo kana keessatti sochii qabsoo Oromoodhaa kan Oromoo protest jedhee deemu jiru kanatti hedduu bu'aa gurguddaa buusu jiranii. Ammoo haa ta'u namuu hojii ciccima jira. Hojii ciccimatti namoota jiru kana waliif finnee hojii individualii hojjetamu karaa hojii gartee gamtaa godhuudhaa, hojii centralized ta'e tokko godhuudhaatii fi wal dhageettiin hojjechuudha. Akka qabaatuuf walgahii kana yaamne plus namoonni kun namoota dargaggeessa hedduun isaaniiti namoota barnoota ciccimoo qabanii namoota saba isaaniitiif waan guddaa buusuu fedhanii isaan kana waliif finnee waliin akka haasawan obbolummaa saahibummaa akka horatan qaamaan waliin harkan hagi tokko wal beekaa hagi tokko immoo waluun beekanii intarneet ofarratti fa'aa wal beekanii isaan kana immoo wal fidanii moor hariiroo gaarii akka qabaatan godhuudha. Finally hojiin keenya guddaan wanitti xiyyeeffannee qabsoon guddoon biyya teenya keessatti deemu jirti. Qabsoo sana immoo akka lammii biyya saniititti akka dhaloota biyya saniititti yaada qabnaa waan tokko godhaatillee jirra. Waan kophatti godhamu san walitti gamteessinee humna taanee rakkoo uummata keenyaatiif akkamitti dirmachuu dandeenya waan jirurratti mari'achuudhaaf. Meegaa amma kun walgahii aktivistootaati maqaa biraallee itti baaftaniiru jedhama. Mataan dhumsaati aktivizimiin yookiin aktivistiin maalinni hojiin isaanii maalinni eenyu aktivistiin gaafa walgahii kana qopheessitanii maal irratti hundaa'uudhaan mee kana naa deebiftaa? Aktivistiin maqaa haarawallee kaleetti moggaasne rogeeyyii jedhamti afaan Oromootiin. Aktivistiin kunin yeroo dheeraatti fudhatame aktivistii eenyu aktivistii akka jennu. Eenyufaatti aktivistii ta'e kriteeriyaan isaa maali jedhanii yeroo gara baatii sadiitii agartee maqaa kanatti iyyuu aktivistii eenyu akka ta'e onlaayinii kanarra maal akka ta'e agartee nama aktiivii onlaayinii irratti ka agartee wayitaawwanni Oromoo takka Oromoo protestii haashtaagii isa yuuz godhuufaa yoo agartee tiwiira kaampeenii godhan yookaan sooshaal miidiyaa kaampeenii godhanii agartee nama onlaayinii aktiivii ta'ee waan dhimma Oromoo irratti agartee aktiivii waa barreessu waa sheer godhu akkasumatti nama agartee dhageettiillee qabu. Fakkeenyaaf akka Jawaar Mohaammed Garasuu Tufaa, Tsaggaayee Araarsaa, Mahamad Adamoo fi kanneen kana fakkaatu jechuudha. Akkasumas warroon biraatiinis hedduu jira. Sanirraa fudhannee waliif finneeti waan kana agartee waan takka irraa uumne hoo nami maraa amma fakkeenyaaf wanni nu goonu waan takka fedhiin teenne takka yoo amma anaaf si beela qabaanne nyaata feena nu lachuu beelaaf deemna nyaata kana agartee kafeenu nyaata deemuun beelli keenya waan nyaata taatee fi nyaata san argatuuf waan takkaaf deemu jira nu mara. Kanaafiyyuu waan kana ammoo afaan tokkoon dubbannee bakka takkatti dhaamsa adda addaa kan ergine walitti dhufne mari'anne agartee qarooyyii teenya tanaaf hayyoota teenya waliif finnee waan takka haa goonu ka jedhurraa kaanee yaada kana bu'uuressine. Gaariidha amma walgahiin guyyaa lamaa kanaaf adeemsifamaa jira. Mee walgahii aktivistootaa kanarraa maaltu eegama bu'aan isaa maalinni? Tokkoffaa kaayyoonni nana leefus hime sanii namoota kan waliif fiduu wal mari'achiisuu wal barsiisuu ka jennu suni hedduu successful ta'ee nu deemaa jira. Nama waliin beeyne hedduu ka dur biyya adda addaa jiru kan onlaayinuma irratti maqumaan wal beeynu seenaa waliin beeyne hunda wal agarree wal barree jira. Kunu kaayyoo takka. Lammaffaan ammoo the way forward waan jiru. The way forward in at least sadafaratin sifida maltu Oromo protesti dabre kanarratti problemni jiru strengths jiru weakness jiru activistonni ho strengths maal qabachaa ture weakness maal qabachaa ture hegeree ho maal qabna waan jirutti marii bal'aa gaggeessifne feedbackii gurguddaa irraa argannee jira waan namuu duraan qophatti yaadu yaada keenya kana walitti cunfinee waliif finnee wal durallee qabannee jirra
amma immoo guyyaa lammadaa wanni moor irratti xiyyeeffanne the way forward akkamitti aktivistoonni Oromoo rogeeyyiin Oromoo qabsoo Oromoo tanatti fuuldura isaanii akkamitti xinnisuu danda'an waan jiru irratti marii qabna. Kanaaf structureize godhuu qunnamtiin aktivistoota Oromoo structureized ta'uu qaba. Strateejii takka takka gamtaan baafachuutti deemuu feena. Centralize godhuu feena. Kanaaf arragaa itti beehinsi walgahii kana wantoota sadeen kanarratti ta'a deemaa jira jechuudha hooluma kana keessa yeroo ammantti haasofnu kanaa. Gaariidha itti bahiinsi isaa gara fuulduraatti hin beekama yeroo gabaabaa keessatti jette mee amma gaa walgahiin kun isa jalqabaati gara fuulduraatti maaltu irraa eegama kana booda tarkaanfiin itti aanu maali jarri kun immoo warra aktivistoota jettani biyyoota eessaa dhufan? Biyyoota hedduu irraa dhufanii Awurooppaa irraa namni dhufan jira, Isteet Ameerikaa keessallee namni dhufan jira, akkasumas Kaanadaa fi naannoo Ameerikaa irraa namni dhufan jira. Uummata kana waliif fiduuni amma the way going forward akkuma gaaddisaan jedhe sanarra dabalu gara fuulduraatti akkamitti deemna amma namuugaa wal baratee yaada wal jijjiiree walitti dhufeeti fuulduraafillee akkamitti waan kana cimsinee gara fuulduraa deemna warreen hafanillee akkamitti dabalanna sanirra wal mari'annama. Gaariidha asuma irratti dabaluudhaaf maali kan itti aanu tarkaanfiin itti aanu maaliin qabatamaatti wanti lafa keessanii fi wanti yaaddan jira. Kaasumaanis wanti hafe jettee jiraate dhaammachuu dandeessa maalinni gara fuulduraatti kanatti ta'anii tarkaanfii fudhatamu walga'iin baay'een yeroo baay'een adeemsifama sana booda hin dhaabbata kanaaf kana fuulduratti maaltu eegama maaltu lafa kaa'an? Kan fuulduraatiif har'a objektiiva keenya kan jennee haga tokko achiif goonee jirra gara fuulduraatiif ammoo tokkoffaa mariin akkatti fufuu barbaanna. Maaliif jennaan har'a namoonni tokko gartee sababa qilleensaatiin filaayitiin jalaa kaansil ta'ee dhagahuu dhabuudhaan kanaan warri hafan hedduu jiru. Isaan kanallee hammannee moor marii itti aanullee godhuu feena. Plus hojii aktivizimii kan jiru kana kafaffaca'ee jiru kana gaayidlaayinii tokko keenyee centralize goonee moor akka paawara tokko taanee uummata keenya ka biyyatti du'aa jiru miidhaan gurguddaan irra geessaa jiru san akka itti gargaarru irratti hedduu hojjechuuf fedhii qabna. Sillachuu koree aktivizimii yeroo ammaa kana Minisootatti qopheessitanii sillachuu hedduu galatoomaan siniin jedha akka itti milkooftanis abdiin qaba. Ani Xibabuu Simeenaan jedhanii Siyaatillaan dhufe. Gaariidha obbo Xibabuu Simee sinaa. Anis Baamsaa Tuulaan jedhama Texas Houston irraa dhufe. Gaariidha amma Siyaatilii Texas iddoo garaagaraatti dhuftanii aktivistoota kan jedhamu. Maalin aktivizimiin kun jecha maalinni maaliif walga'uun sin barbaachise? Egaa wanni walga'uun nu barbaachisee fi qabsoon Oromoo kun waggootii sadeen darban kana jechuudha dabalaa dhufee kanaaf nuti immoo akka aktivistootaatti mee maal keessa dabarree dadhabbinni keenya maali ciminni keenya maali fuulduratti immoo maal gochuu qabnaa waanuma jedhu kanarratti mari'achuuf kan wal geenye kanaaf sirriitti bal'inaan waan kana kan mari'anne gareedhaan qooddamnee achi keessaa dursaa garee goonee wantoota jiru sanii cimina keenya tarreessinee dadhabbina keenyallee tarreessinee garee keessa namni sunni bakka bu'eeti yaada san dhiyeessaa ture gaafina adda addaallee hin ture. Kanuma fakkaata gabaabinatti waan isaa jecha. Mee walgahii kanarraa ka warra aktivistootarraa bu'aan argame maal inni jetta? Bu'aa guddatu argamallee jedhee yaada. Bu'aa inni tokko ijoolleen amma aktivist jedhamanii walitti dhufan kun bakka adda addaarraa risoorsii uummata Oromooti. Qabeenya uummata Oromooti. Adda faffaca'anii kan jiran kun bakka takkatti walitti dhufanii waa'ee hegeree uummata isaanii waan sochii deemaa jiru keessatti dadhabina jiru jabina jiru waliin walitti dhufanii mari'atanii waan itti aanu immoo maaltu akka hojjetamuu qabu fuulduraaf maal akka fooyyessuu qabnu jabina kan qabnu akkamitti akka tursiisuu dandeenyuu fi akka itti fufiinsa itti deemamuu danda'amu irratti mariin guddaan ta'amee jira. Mariin kun immoo bu'a qabeessa akka jijjiiramu abdii qaba jedhee yaada.
aktivistiidhuma kan jedhu kana eenyutu namaa kennaa maalin nu laagansaa kan jedhu dhugaadhumatti wal nama gaafachiisaa jira. Gara biraatiin immoo aktivistoonni keenya deebi'aniitum sooshaal miidiyaa irratti ba'anii waa dubbachuu malee deebi'anii isaanuu sirriitti waliin galan kan jedhu waa babarreessuu malee hojiidhaan agarsiisuu irratti dadhabina jira kan jedhu jira. Ati maal jetta? Aktiivizimiin kun namuu namaan kennu taayitilii miti yookaan immoo muudamaa miti wanuma fedhii keetiin uummata kana karaa ittiin gumaachu yookaan immoo kanaanan gumaacha jettee wanta murteeffattee itti seentudha. Kanaafuu yeroo warri biyya jiru jechuun osoo intarneetiin kun hin babal'atin dura offline aktiivizimii ture nutis illee isuma keessatti hirmaataa turre jechuudha. Lafarratti qindeessuu uummata kanaa. Amma immoo erga biyya alaatii baanee biyya alaatitti baanee biyya keessattis haa ta'uuti sooshaal miidiyaan kun erga babal'atee onlaayiniidha aktiivizimiin amma jiru kun bal'inaani. Kanaaf yaa ta'uuti bu'aa guddaa buusee jira. Dadhabbinnis illee akkasuma ni jira. Danqa baay'eetu jira. Keessattuu sooshaal miidiyaan kun akkuma odeeffannoo daddafee geechisu uummata bira geechisu wantoota immoo balaa fidanillee akkasuma uummata keessa facaasa. Kanaafuu yookaan immoo uncontrolled ta'uun isaa balaa ni qabaata. Kanuma agarruudha jechuudha. Wantoota fakkeenyaaf uummata walitti naquu danda'a. Yoo ilaalte namoonni viidiyoo waraabanii gosa walitti buusuu maal kun hin jira. Kanaaf to'atamuu dhabuun isaa akka dadhabbinaatti ilaaluu dandeessa yookaan immoo danqallee jechuu dandeessa. Dadhabbinaa ta'uu hin taane danqa. Garuu aktiivizimiin Oromoo kun yookaan haga ta'e organizationii laakkoodha. Mee gara dubbii ijoottaa dhufnu warra aktiivistootaa hin dubbatu hin barreessu kana malee hin hojjetan hojii qabatamaa baay'een kan hojjetu xiqqaadha kan jedhu kan isinitti dhiyaatu gara warra aktiivistii ofiin jettanii kanaaf maal jetta? Lakki bu'aa guddaatu hojjetameen jedhaani haga natti mul'atutti jechaadha. Wanti baay'een dalagamee jira. Uummata illee ittiin kakaasuun danda'amee jira. Biyya alaa ta'ee uummatuma dadammaqsuudha yookaan immoo odeeffannoo kana uummataan gahuudha. Kanaan ala wanti baay'ee lafarratti gootu hin jiraatu. Kanaaf ani akkan yaadutti haga danda'ame hojjetamee jira jedhee yaada. Garuu dadhabbiin illee ni jiraata. Walgahii kanarraa waa tokko barannaa jetteerta. Waa tokko amma duraan intarneetii irra teessee feesbuukii kee irratti wanti maxxansitu jira. Har'a galtee gaafa feesbuukii kee irra teessee waa maxxansitu isa duraarraa waan adda ta'e waan barattu waan ilaalcha keessa galchitu jira. Dhugaadha. Walgahii kan irratti pirezenteeshinii barumsa adda addaa kennan hedduutu dhiyaatee jira. Seera disipiliinii naamusa qabaachuu irratti wannumti nuti taargetii fookasii yookiin ammoo xiyyeeffannaadhaan irratti hojjechuu qabnu maal akka ta'uu qabaatu waa hedduu mariin sammuu namaa kan tanaan dura kophuma ofii onlaayinii irratti kompiitarumaa fi wanni wajjin deemaa ture suni namaan yaada wal jijjiiruun barumsi yaanni adda addaa kan barumsa kan jijjiiran fiduu danda'an keessatti waan dubbatamanii jiraniif barumsa hedduu walirraa waan qoodamnee jirru jijjiiramatu jiraata jedhee yaada. Poostii kiyya irrattis tarii darbees nama gorsu ta'uus danda'a jedhee yaada. Kanaaf bu'aa guddoodha. Hedduu galatooma gaafiif deebii gabaabaa kanaaf waan dhiyaattaniif baabsadhaa fi xibabuu simee egaa akkuma warra kaanii anis taa'een isin ilaalaa feesbuukii keessan irratti walgahii kana gootanii booda waan barnoota nuu kennitan teenyatti ilaalla. Hedduu galatooma. Mee iddoo walgahii warra aktiivizim jedhu kana irratti si argee maqaan kee eenyu eessaa akka dhufte? Maqaan kiyya Najjaa Naanjaanii ani Seent Pool irraa dhufa. Seent Pool Minisootaa jechaadha. Mee walgahii aktiivistoota Oromoo irratti hirmaataa jirta wayita ammaa kana. Walgahii kanarraa maal barattee bu'aa maalii qaba?
walga'iin tun qaceelootti uummata keenya waliif fiddee akka dubbii fi roorroo Oromoo tana qaceelootti walitti dhufnee dubbannu nu godhu jirti. It's very important that we discuss these issues. Ammas nama uummata dila activism tana qaceelootti dalagu jiru qaceelootti wal barsiisaa goote. Gaariidha. Mee aktivistoota Oromoo irraa gara fuulduraatti maal ta'e gama maaltu hojjechuutu isaanirra jira jettee amantati? Waan activism Oromoo tun qaceelootti uummata Oromoo mobilize godhuutu importantidha. Ammas uummanni activistii kun qaceelootti uummata Oromoo bakka cufa jiru. Just St. Paul miti, bakka cufa Washington DC dha. City cufa keessaa walitti dhufanii centralized ta'anii communication isaanii qaceelootti guddisuutu wayyaadha. Hedduu galatoomi gaafiif deebinaa dhiyeessiteef. Egaa walgahii aktivistoota Oromoo har'a adeemsifamaa jiru irratti warra hirmaatan keessaa tokko adde Seenaa Jamjamooti. Mee adde Seenaa Jamjamoos akkuma warra kaanii maaliif walgahiin kuni kan aktivistootaa mee maaliif barbaachisee bu'aan kanarraa argamu maal inni jetta? Walgahiin kana wanti barbaachisee fi aktivistoonni teennaa warroonni ishuu Oromoo rakkoo Oromoo akkasumas falas ta'ee kakatabuu danda'an naannoo adda addaatitti bakka adda addaa ciccinneetiin walqunnamtii gahaa hin qabnu neetworkii gahaa hin qabnu siyaasaan keenya ciccitee bakka maraa ol baha. Kaayyoon aktivistii kanaa rakkoo uummata adda addaa jiru kan walitti hiine akka chaanaalii goone falas ta'ee rakkoos ta'ee akka nam tokko akka sagalee tokkootti akka dubbannuuf nu qarqaara jedhanii walitti fidanii sanarratti dalagaa jiran natti fakkaata. Amma sun egaa kana yaadaniiti amma ammaatti walgahii kanarratti hirmaatte wanti barbaadame sun galma ga'ee maal inni kan baratte walgahii kanarra? Walgahii kanarraa mara galma gaheellee hojjechuu dadhabne wanti gaariin argamee jira. Tokkoffaa sadarkaan jalqabaatiyyuu nutiyyuu akka aktivistiitti magaalaa adda addaa biyya adda addaa keessa teenyee haasofnu hanqina nu jiru kanarratti haasoo jirra. Hanqina bira dabarree falli maalidha? Aktivistii kana information jiru kana akkamitti uummata keenyaaf kara ifa ta'e tokkoon disseminate goone uummanni keenyallee nu beekee wanni nu dubbannu dhugaarra murtaa'u akkasumatti yeroodhaan deebii argachuu akka danda'u anarraa ebaluu akka ta'u akka pilaatfoormii kana nuuf kennee nu qarqaa'e natti fakkaata. Isa irratti gaarii godhee jira. Gaariidha. Seenaa mee aktivistii ebaluu aktivistiidha jedhu nama baay'eetu as keessa jira. Maali nu laagaan aktivistii? Aktivistiin eenyu? Aktivistii jechuun aktivistiin si ana nama ishuu tokko rakkoo tokko kan abbaa abbatu beekaa kan san irraa cal'isee hin fudhadhu kanarraa jijjiirama gaafadha mootummaarraa ta'ee sabarraa ta'ee waaqarraa uummata illee haa ta'u dhimma kanarratti hin dubbadha sagalee ta'a akka dhimmi sun jijjiiru jedhee uummata ka'ee uummata active roolii fudhatee dubbachuu murteesseetiin uummata sana aktivistii jechuun na fakkaata. Aktivistoonni kun baay'ee hin dubbatu garuu baay'ee iddoo tokko hunduma jechuu kiyya miti baay'een dubbatu gariin isaanii immoo baay'een hojjetanii kan jedhu sin qeeqoga baay'een barreessitu malee baay'een hojjetan kan jedhamus jira warra ansii jechuu kiyya miti mee maal jetta kana? Yaa amin aktivistii ka haasan tokko jiru haasaa akkasiiti aktivistiin kun warma kompiitara duuba taa'eetiin haasa'uu hin dalagu garuu ka beekuu qabanii dalagaan cinaan haasaarra jirti. Yoo aktivistoonni kun rakkoo san dhiibbaa cinqaa jiru san jarri dubbachuu baatte sabni nuu hin beeku. So dalagaan walakkaan already haasa'uu fi rakkoon sun jiraachuu beeku dubbachuu akka qabnu koominitiin sun yookiin immoo dhaabni sun waa godhuu qaba akka jedhu already achirratti jalqabee jedha. So I think underestimate godhuu natti fakkaata aktivistii akka uummata callisee taa'utuuni aktivistiin kun ammoo beektaa ammaa fi biyya alaa ta'anii kompiitarra haa ta'an malee they are actually warroota baay'inni jaraa olaaltee jette warrooma durum aktivistii adda addaa keessa ture jedhee warra dalagaa mul'isaa ture warri kun ka amma agartuu gara suufaa olaaltee uummanni kun warra qara dalagaa ture amma biyya alaa ta'ee jennaaniin haalli waan hin mijoofneef kanaaf onlaayinii deemte malee uummata leezii qofaa miti akkasumas immoo kubanis nima jira. Gaariidha. Ati warra dhaloota haaraa aktivistoota ta'an keessaa tokko meegaa akka aktivistiitti
maal inni hojiin qabatamaan hojjedhee bu'aa argamsiise bara darbe keessatti maal inni kan jedhu. Bara amma dhumaa jiru keessatti wanti nu goonee jenne akka aktivistii fakkeenyaaf ta'e House Resolution, Senate Resolution, katabbii Amnesty International irraa, katabbii Human Rights irraa, katabbii Freedom House irraa, Kongressii adda addaa irraa wantoonni akkanaa akka babaa'an kun aktivistoota dalagaa jiraatiif amma gaaf duraa European Unioniin maraanaa hidhameenaan dubbatan gatii aktivistiitiif warri kun ka'ee dubbate otoo aktivistiin jiraachuu baatee haasaan guddaan hin haasamu biyya alaa kana keessatti rakkoon biyya keenyaa hin beekamu. Gatii aktivistii namoota kennaa kan ishuu kana finneetiin warroota dhimma kana ilaalutti kana quba qabda kanarraa dubbadhu ebaluu as ta'e balaan as bu'e warra kanatti ijaa fi gurra jalaa taaneetiin akka jarri dubbatan duuba dhaabbannee ergutti jira so dalagaan keenya tokko kana goonan fakkaata. Gaarii dhagaa seenaa jamjamoo akkuma namni hedduu beeku ati mootummaa Ameerikaa keessatti dhageettii qaba wajjiniin baay'inaan walitti dhuftee hojjechaa jirta. Isa immoo maalirraan geesse kan jedhu gara fuulduraatti kan haasofnu ta'a. Ammaaf walgahii keessaan si qabeessi fidee yeroo keetiif hedduu galatoomin jedha. Aktivisti Garasuu Tufaa waggaa 12 moo kana booddee baga nagaa wal arginen jedha. Kuma lamaaf afur booda. Kuma lamaaf afur booda gara waggaa 12 baga nagaa wal arginen jedha. Mee amma kan jirtu Ameerikaa Minnesotaadha. Karaa dheeraa kana Awurooppaadha kan si fide walgahii aktivistootaati Oromoo asitti adeemsifamu. Mee dhimmi kun akkamitti kan hundumaa iddoo guddaa kennitee fi akka dhuftu si godhe maaltu irraa eegda maaliif kan hundumaa kottee dhufte meena? Akkuma beektu waggoota darban kana aktivistoota Oromoo bakka adda addaa jijjiiran sochii biyya keenya keessatti godhamaa jiru sanarratti gumaacha guddaa qabanii bifti aga ammaa inni itti deemaa ture maal fakkaataa bu'aa akkamii fidee rakkinammoo akkamii qabaataa fuuldurammoo maal ta'aa waan jedhu kana irratti mari'atuudhaaf walga'iin kun kan qophaa'e yeroo dheeraadhaaf deemaa ture waan kun waan influensii yookaan impaaktii guddaa qabudha sochii biyya keessaa sanatti waan kana irratti hirmaatanii rakkinoota as keessatti mul'atan jabina inni qabu fuuldureen isaa immoo maal akka ta'uu qabu warra wal fakkaatu waliin qaamaa wal arganii wal baranii irratti immoo waan sana rakkoo isaatirra adda baasanii jabina isaarra adda baasanii fuuldura isaa waliin kalaaluudhaafidha kan dhufe kanaaf as jira. Gaariidha amma jabina isaa laaltu rakkina inni qabu si laaltu amma ammaatti waan laaltan natti fakkaata mee keessattuu jabinni fi rakkinni isaa gabaabaadhumatti maal argitan amma aktivizimii kana? Jabinni isaa akkuma beektu duraan sochiin Oromoo kun attenshinii nama biraa nama Oromoo ala ta'e hin arganne amma waggoota darban kana keessa garuu akka inni attenshinii nama hundumaa nama Oromoo hin taanes argatu godhee jira. Lammata rakkoon Oromoo kuniyyuu duraan nama Oromoo bakka jiru kana walitti connect godhee jira. Namni daangarraa kara daangaatti akka inni wal quunnamu rakkoo bakka tokkotti mul'atu tokko kan bakka biraa jiru akka inni daddafee dhaga'u godhee jira. Rakkinni waggaa uumamus akkasumatti akka waliin birmatu akka waliin hiriira bahu akka waliin sochii godhu godhee jira. Riisoorsiin bakka tokkotti yoo rakkoon mudate yeruma tokko akka namni walitti dhufee bakka rakkoon uumame sana fakkeenyaaf maallaqa baasuu ta'e akka waan suni ta'u godhee jira. Rakkinoota Oromoo bakkatti mul'atanii fi namni biraa bakka biraan beekne akka rakkoonatu suni beekamu waan sanarratti akka namni waliin hirmaatu godhee jira. Kanaafuu sochiin kun sochii kana kan uumaa jiru aktiivizummaa kanaa miti sochiin rakkina biyya keessa jirutu uumaa jira. Namni qabsoo godhu turre nama giraawundiirra lafarra biyya keessa jiru sanadha. Garuu sochiin kun akka inni walitti hidhatu akka inni onnee argatu akka inni jabaatu akka inni attenshinii argatu akka qaamni sadaffaatirra isa dhaga'u gumaacha godhee jira. Gumaacha kan akka inni jabeessee itti fufuudha. Jabinni isaa mul'ate as keessatti ilaalame. Laafinni isaa immoo waan kuni fooramii wayii tokko hin qabu bakka itti wal ga'u namni baay'een qaamaa waliin beeku namni hunduu informationii adda addaa argata namni hundumtuu yaada adda addaa qaba kanatu baasa jedhee yaada kan biraa immoo bifa biraatiin yaada. Kanaafuu yaadoti sun walitti dhufanii action plaaniin bahu tokko waloodhaan bahee egaa inni hojiitti jijjiirame immoo bu'aa inni fidee fi laafinni inni argamsiisarree waliin assas ta'uun suni mul'atu tureeyyuu sun immoo kanaaf dogoggorra amma uumamirree eduun sirraayin itti deemamaa ture waan akkasii kun ifaan akka sirraa'u lammata immoo namni hundumtiyyuu waanuma isatti fakkaatutti bakkatti irratti hojjeta waanuma tooftaa ta'an waanuma taktikaal ta'an namni gariin
waan xiqqaa tokko lafaa kaasaa namni biraa Oromoon taane tokko Oromoo irratti barreessa jedhee isa waliin wal lola akkanumatti jeequmsa wayii uumaa waan akkasii kana keessaaf akka bahu lammata maaltu maxxanfamuu qabaa maaltu maxxanfamuu hin qabne waan kun qalbii namaa irratti maal uuma waan jedhu etikaal waan godhamu tokko akka jiraatu itti gaafatamummaan waan godhamu kana abbumti barbaade waanuma barbaade jechuu dun taane waamichi godhamurree waamichi suni bifa mariitiin akka ta'u namooti immoo walga'iin akkanaa kun faa bakka bakkatti tatta'ee laafinoota akkanaa kan akka irra aanan jechuun amma namni firaagmantir ta'eetuma bakkuma bakkatti waanuma isatti fakkaatu godha. Waan attention immoo nama harkisutu yeroo tokko qalbii namaa fudhatee waanuma faayidaa hin qabne garuu attention harkisu waan akkasii sanarraa of qusatuun akka barbaachisu fa'aadha kan ka'e waan hedduu tokko ta'e. Gaariidha amma maanni komiin gara biraatiin jiru aktivistoonni kun kompiitaruma duuba ta'anii waa babarreessuu malee hojii qabatamaa yeroon itti hojjenne jira gariin isaanii jechuu kiyya wanta akkasii komiin akkasii jira kana maal jettan? Amma namni hundumtuuyyuu jechuun sochii kana keessatti bifa adda addaatu godhama namni qawwee dhukaasee lolu jira namni immoo achitti hiriira bahu jira namni waan kunis barbaachisaa qaama sochii godhamu sana keessa qaama kanatu mul'ata malee qaama kana qofa miti kan godhu qaamni guddaan sochii Oromoo kana godhaa jiru warra biyyatti hiriira bahu sana warra biyyatti du'aa jiru sana warra biyyatti karaa cufee akka mootummaan namarraan rakkina hin geenye godhaa jiru sanadha malee warra as jiru kanaan miti warri kun eejantii jara sanaa warra ergaa jara sanaa dabarsuu fi warra jara sana gargaaruudha waan kana godhuu irra jiraata kompiitara duuba ta'anii waan sana godhuun ofii isaatiin waan hamaa wayii tokko miti garuu immoo akkuma waan warri as jiru kuniyyuu qabsuma sana guutuyyuu ofiin oon godhanii akka kan isaanii qofa ta'ee warri mul'anne sun waan jiraniif akkasitti fudhatamuu fi akkasitti hubatamuun irra jiraatu hojiin immoo asitti godhamu kuni waan sana akka inni bakka hin ga'u godhuudhaaf akka ergaan kuni achi darbu godhuudhaaf akka malee barbaachisaadha. Sochii kana keessatti rakkinni mul'ate tokko waan aktivistii jedhamu kuni jira. Aktivistiin rakkina uummata keessa jiru tokko akka inni namatti mul'ate namni waan sanarratti socho'ee jijjiiramni dhufu tokko godhuudha. Garuu dhaabooti siyaasaa jiran fakkeenyaaf bakka dhaaba siyaasaa bu'uu hin danda'u waan kuni akaadaamiishonatti jiranii dhugaa barbaaduu irratti warra hojjetanii warra hubannoo namaa akka guddatu kanaaf jarri gartuu sadeen kuni akka kompiit wal godhanii tokko duntaane akka komplement wal godhanii akka wal tinnisanii wayii tokko waan tokko godhu dhugaa jiru sana warra akaadaamiishanii baasee waan suni akka inni hojiitti jijjiiramu akka mobilized namni irratti ta'ee waan sana jijjiirsisu warra aktivistiitii gargaaruu danda'anii warri dhaaba siyaasaa immoo sirriitti risoorsii qabanii mobilize godhanii akka inni bu'aa tokko fidu godhuu qabanii kanaaf qaamoti kuni akka isaan compatible ta'an akka isaan waliin complement wal godhaa deeman yaada jedhudha as keessatti kan ka'e kanaafu gahee taphatu hin qaba garuu isa qofa miti kan waan kana gahee kana taphatu qabu kompiitara duuba ta'anii barreessuu sunirree waanuma barbaachisu keessaa isa tokkodha jechuudha. Gaariidha amma walga'iin kun wayiifuu kan aktivistootaa kun wayiifuu godhame jette dadhabinni jira ciminni jira jetteerta amma cimina sana dhiifne dadhabina kanarraa baruudhani namoonni si dabalatee namoonni amma aktivistoonni amma galma kana keessa jiran boruu yeroo kompiitara irra ta'anii waa barreessanii maalirraa eegda maal waan har'a baratanirraa waan fooyyessan maalirraa eegda? Namni ka'eetuma emotionumaan ka'e waanuma itti fakkaate godhuu hin taane waan ani godhu kuni impaaktii akkamii qaba laayifii namarratti dhiibbaa akkamii qaba bu'aa akkamii fidaa jedhanii akka yaadan akka of gaafatanii godhan isaan godha sana qofa godhuu hin taane walitti dhufeenyi kanarra yeroodhaan kara yerootti ta'e rakkinoota jiru waliin assas godhuudhaaf akka nam tokketti duntaan akka walootti hojjetan akka yaaduu jalqaban hin godha jedhee yaada tarkaanfii nama tokko dhiibbaa inni fide asii waliin arganii jiranii kanaafu walirraayis waan baranne qabna ofuma keessatti irree deebinee waan reflect goone fi ofirraa irree baranne jirra waan akkanaa kun bakkuma kanatti hojjetamee immoo dhaabbatuu hin qabu bakka deemanitti irree namoota isaanitti dhiyoo jiraniif waliin hojjetan waliin qaamaan wal arganii waliin haasa'anii waan akkanaa kun akka amala keenya ta'aa deemu disipiliinii eeganii responsibility namatti dhagaame yookaan itti gaafatamummaa namatti dhagaame waan sirna qabu tokko waan safuu qabu etikaal ta'e tokko hojjetuudhaaf of qopheessan jedhee yaada bakka deemanitti irree impaaktiin isaa mul'ata jedhee yaada. Nagaa carraa gaarii isin hawwina walgahii keessan kana booda waan dadhabinarraa fooyyessitanii cimina keessan akka itti jabeessatan abdii qabna garasootu faa galatoome. Ifbooda deebi'ee isa diinnin bituu tokkichi ilma ormaa takka yoo muratu
qawwee fannifatee garatti hirkatee dinnansaa eeggataa garaasaa hidhatee. Qaqqalee dhiigaan deeqqifatee foddaa bilisummaa kunootti dhiyaate